مرتي يوكينا مو أبوليتي تيسان تكا معاملتي أنا أججت كتي صار تقول سنين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عشان ما ركفوني بردفتو تبي كبجنتو تجرجتو amantiitu ta'a soolii godhe akkuma baratame jechuudha amantii osoo hin jedhin sababa jechuudha afaan oromoo dubbadhuuf oromoo ta'e jecha ijoolleen keenya amantii biraa qabanillee meeshaa yeroo hedduun irraa ajajataa jiranii baay'ee galatooma ulfaadha jedhaani akkuma sitti argitan jalqaba irratti raqabootii dimlaayitii namoonni hedduun ka jedhanii na ajajanii qarshii isaa wajjin tokkoffaa irratti raqabootii dimlaayitii dhiisee jira maali yoo jettanii raqabootii kana wanni isin himu asiin qabatan raqabootii mastaawotii inni kun asitti itti ashagama irratti laxafama jechuudha jala kana qabatanii kunoo akkuma sitti argitan diizaayineelee hundaayyuu jechuudha har'a isinii wanni irra daraddaruu dideef gubbarraallee kunoo yoo gallaaltanii akkanuma jira itti aansuun ammootuyyuu roga afraniinuu jechuudha kunoo roga kanaanillee argitanii rakabootii Dubaayii namni bitachuu hin dandeenye salphamatti jechuudha kunoo roguma maraanuyyuu akka isin argitan kana bareeda sababa kanaaf jecha rakabootii dimlaayitiin ammootuyyuu waan qaqal'oo wayii as keessa kaayanii maabraatii jechuudha dimlaayitii sanitti galchan achi booda ammoo xiqqoodha mastaawotiidha himura kanaaf san qofa odoo hin ta'in dimlaayitiin dafee dhaabata bareedinni isaa kun hin jiru kanaaf namni hundi mastaawoti dimlaayitii yoo jedhan rakabootiin kun guddaadha ka 5,500 kun hundaa isinii zoorsa roga takka kareefitiin lama jechuun kanaan sadii kun roga kanaanillee siinii turre jira itti agarsiisi akkasuma mootuyyuu tipsii guddaa qaba kun tipsii hedduu bareedaa ta'e tipsiileen gizaazaa jechuudha inni kun tipsii qofaa miti midijjaan isaallee kun akkasumatti haaluma saniin gizaaza waliin hojjetama akkasuma immoo kajabanaa rakaatanillee bareedaa jiddu galeessa ta'e qaba kanallee feetan shaamaa godhuu dandeettanii mu'attara adda addaatti fayyadamuu dandeettanii walum agalatti qarshiin isaa jechuudha gaafa akka martii bitame qarshii 5,000 amma mootuyyuu 5,500 siniin jedha sinii tana jechuudha walta fakkaattu tana bitee fi siniin tunillee baay'ee bareedduudha bifa aba kuno darzana tokko jechuudha kaartoonii lama kuno akkana jirti ila jalqaba sinii ilaala akka isiin itti bareeddu yeroo ittiin dhuganillee hedduu mijattuudha keessi isii akkana jira hedduu jechuudha kuno argitanii walirratti walumaa galatti xaqama jechuudha baay'ee bareeddi of eeggannoo barbaachifti yeroo ittiin dhuganillee dhugiitii fi akka isiin bareeddu yeroo ittiin dhuganillee dhugiitiif baay'ee jechuudha mijattuu taatee fi istaayiliin isii hedduu namatti tola kan furdiftoota fi kabajamtoota kiyya qarshii isiniin ittiin bitamtu rakabootiin ammatti 5,500 ka 3,000 rakabootiin kun guddaan meeshaa isaa guutuu qabate 5,500 akkasuma ka 3,500 jira ka 2,500 jira feetan ka 5,500 illee ni jira garuu waan garaagarummaa waan qabu qabaa isiniin jedha kamartii haga bitame ture jira 5,000 bitee isiniin jedha itti aansuun ammootuyyuu sinii rakabootiitii kan isin qabdiin bareedduun tun jechuudha diizaayinii haarayaa qarshiin isin ittiin bitamte qarshii 4,000 itti aansuun feermuuzii qabdi feermuuzii biyya arabaa jette feermuuzii ta'e odoon tahini oriijinaalummaa isaa keessa isin agarsiisuu barbaada kunoo keessi isaa rooziidha jechuudha feermuuziin kun akka oriijinaala ta'e namni hundi keessan hin beeytani feermuuzii kana dahabii fi akkuma argitanii fuddaa ajajatte inni kun ka xiqqaati inni kun ka guddaati kunooti fakkeenya jechuudha as jira inni kun ka fuddaa as keessa itti aansuun isin agarsiisuuf baase jechuudha ani jechuudha ka Dubaayiiti argitanii kuno akkuma sitti argitan kana kunillee jechuun hundi isaa lamaanuyyuu oriijinaala Kagatiin kana caalullee hin jira hordoftoota fi kabajamtoota kiyya ka kanaa gadi illee hin jira argitanii waan natti tole keessa ila meeshummaa isaa kanatu iyyuu natti tole kun argitanii hin tabalaasha ittanii yaaddanila kunoo kuni hedduu namatti tola kanaaf itti aansuun ammoo kunoo kunillee ka fuddiillee isuma santuyyuu diizaayinii kalara adda addaati kun keessi akkasuma haala argitan kanaan keessi rooziidha kunooti kanaaf qarshiin inni ittiin bitame tokko isaa qarshii 6,600 kaartoonii lamaan jechuudha qarshii 12,000 isiniin jedha itti aansuun dhabduu mankaa fallooti keessa deemaa isin agarsiisaa jira maaliif jedhan viidiyoo na qofattanii viidiyoo hin dhabde mankaa falloo oriijinaala jira feekii jira baay'ee meeshaadhaan samoona kana rakkataa jirra kunoo mankaan kun hin bareeda albee 6 mankaa xiqqaa 6 akkasuma immoo shuukaa 6 hundaa baasee fannifnee jiru sababbiin isaa baay'ee jechuudha argaartanii waraqaa as keessaa kanneen guutuu irraa yaafne haala kanaan jechuudha akkanatti silaa namaa galee wayya viidiyoo naa waraabi jettan malee haga itti galtutti akkana odoo ishii geensii taa'ee bareeda akkuma dhufeeni yoo waraabnu immoo irraa yaasuun dirqama haala kanaan mankaan kun oriijinaala jechuudha qarshiin inni ittiin bitame qarshii
kuma sadii jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya. Itti aansuun meeshaan isiin qabdu burcuqqoo dahabii yookiin burcuqqoo warqaamaa lama qabdi. Asirratti isin fufa dhiifama mana of kolchaa isin jedha. Akkuma sitti argitan burcuqqoo diizaayinii bareedduu taate biteeti. Tokkoffaa irratti burcuqqoo waancaa akkuma sitti argitan diizaayinii haarayaa hedduu bareeddi. Itti aansuun tana filannoo isiitiin bittee keessa baay'ee lamaan wal bira waancaa godhurraa lamaan wal bira waancaa godhurraa takka diizaayinii kanaan dhugiitis ta'e akkasuma ammoo itti fayyadamuufillee baay'ee namatti tolti isiniin jedha. Lamaan isiituyyuu gatiin isii tokko qarshii 3,000 tunis qarshii 3,000 jookii wajjin kun akkuma argitan kanatti kaartooniin kun 3,000 tunillee akkasuma 3,000 jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya. Ishii itti aansuun meeshaan isiin qabdu dahabii booda wanni isiin qabdu saanii giloobaaliidha. Saanii giloobaaliin gatiin dabalee isaaf meeshaan isii hagammaa na bira ture. Baay'ee gatiin isaa ol ka'ee jira. Kunoo kalara asfariin qabdi. Akkuma baratame fireeshanii baay'ee gurguddaa ka ta'e jechuudha. Baay'ee isin dheeressuuf hin giloobaaliin beeytanii haga inni guddatu kanaan beeytanii baay'ee bareedaa badee jira. Kabiraatti dhufaa jira. Barruu dura markaattoo jiru awwaalanii jedha magaazinatti akkasiin nuuf fidan kanam sadii jechuudha. Yoo akkana haasa'u soba isin fakkaata. Qarshii inni ittiin nu dhufee qarshii 6,700 isiniin jedha. Kanaaf itti aansuun kan isin qabdu kallaaxaa shunkurtiitan kana kallaaxaa shunkurtiillee ishigiidha. Hunda isaa banee dadhabee jira. Roobni dhufaa jira. Kunoo meeshaa inni qabu galaagilee jedhaniini kan maabiraatii yeroo hin jirre itti fayyadamanii yeroo hedduu isin argisiise. Itti aansuun kan shunkurtii keessaa baafataniini akkasuma immoo albee abbaa 5-6 qaba. Kanallee qaba. Albee abbaa 2 qaba. Asittillee jechuudha kan ittiin bocnu ni qaba. Asitti immoo kan maabiraatii qaba. Jalli kun sibiila asirratti ammoo laastikiidha. Awwanni isin sobu hin jiru. Kallaaxaan shunkurtii kana caalaa oriijinaalaallee hin jira. Inni kun jiddu galeessa jechuudha. Wantoota kanneen gabaabumatti nu daakuu danda'a. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa qarshii isaa ilaalee isinitti hima. 3,500 gatii gaafa san ittiin bite har'a hin binne. Itti aansuun gallaayaa bishaanii qabdi. Gallaayaa bishaaniitii baasee wanni isin agarsiisuu hin jiru. Kunoo hin beeytanii isinuujuu isa oriijinaala simboodha. Qarshii 2,300 jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya itti aansuun kallaaxaa juusii qabdi. Saatii oriijinaala jechuudha. Akkuma baratame inni kun sadarkaa qabu jira. Oriijiniin hin jira oriijinaala. Akkuma sitti argitan jookii tokko, jookii lamaa fi akkasuma kawaan daakuu qaba. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya kallaaxaan hedduutu jira. 10,000 10,000 wayiillee hin jira. Haa ta'u kun isa jiddu galeessa. Qarshiin inni ittiin bitame amma qarshii 6,000 isiniin jedha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya. Itti aansuun maashina bunaati. Asuma jira maashinoolee wal bira guuree jira. Kaartoonii keessa baay'ee yaasuu hin barbaanne. Innillee qarshiin inni ittiin bitame qarshii 4,000 isiniin jedha. Itti aansuun tipsiidha. Maashina kanatti aansee tipsii ID firee 3 oriijinaalaa jechuudha. Kunoo akkuma sitti argaa jirtan kana kunoo laala. Baay'ee ulfaata. Inni kunillee qarshii 800 hin jira. Ka qarshii 1,000 hin jira. Ka qarshii 1,000 hin jira. Kunuyyuu qarshii 1,600 akkana yoo laalta walitti isiniif fakkaachuu mala kana isin gaafa galtee murteessitu baay'ee furdaadha. Itti aansuun ammoo tuyyuu tipsii sibiila qabdi. Inni kunillee kaartoonii keessa hin hidhamne warqaamaa fi birraama silaa jechuu gagguure meeshaa isii wajjin dardaree rattabee isin agarsiisa. Kunoo isin agarsiisuu danda'a targisiis duumessa. Akkuma sitti argitan kana duumessi dhufee jira. Amma isin amaanaa jennaan waraabee fi meeshaan isiitu hin geeffamne isiniin jedha. Gabaabamatti tipsiileen lamaan gatiin inni ittiin bitame tipsiin warqaamaa 4,500 tipsiin aayidiin ammoo 5,100 garuu kan isii ka bitame 1,500 turee jira meeshaan kun haga bibbitame. Itti aansuun kan isiin qabdu saanii ittoo lama qabdi jechuudha. Kunooti akkuma sitti argitan 1,500 1,300 kuni 1,300 inni kuni qurxummiidhaan argitanii qurxummiidhaan kuni guddaadha. Cinaa xiqqaa qaba. Akkuma sitti argitan kanatti inni kun 1,500 kun immoo 1,300 isiniin jedha. Kaameramaanii bareechee akka biratti isin qabu abdii qaba. Meeshii itti aansuun meeshaan isin qabdu kaawiyyaa uffataati. Kaawiyyaa uffataa kana isa oriijinaala ta'e baafnee ofii kennaa cheekii goonee jirra. Kaawiyyaan kun jechuudha dhufuuf 7 fudhate. Kaawiyyaa oriijinaala qarshiin inni ittiin dhufe ka gaafsanii 4,500 amma dabaluu hin oolu. Inni oriijinaalli jechuudha. Argaa jirtanii miti kun kama isin beeytan sanii baasee isin agarsiisa. Baafnee cheekii goonee jirra. Kunooti isimaaf jechuudha. Kun ammoo ka bishaan ittiin naqattanii kunoo bakki kun bakka bishaaniiti. Kuni kan litira ittiin millii isaa lakkaa'attanii bishaan asitti ittiin naqattanii kaawiyyaa waan mara ulaagaalee guuttatee qabuudha isiniin jedha. Qarshiin gaafsanii rakasa
كم أفري فيه لبشني سنجر ودرسوت فيه كبجمدو تكيا إتيانسون ساني فيرموزي قبدي ونوتي ساني فيرموزي اللي سيك أشتيتنا فري أفري جدا هلا فيديو تورا تولي سنك تفكاتني باينا جنكاجرا إني تكشون ترويو كنو هكذا جرتي ورقامة أبوباني سيجا شولا كالري دحبي وفكيسا قبدي يسين تون أدي في بفكانة جتشولا أدين هم من الشكل جلا يمكن أن نقول جلا سر الطروف تجلا يصير تنفوده في قرشين يصير له قرشي ساني فرموزي قرشي كمشان يصير جلا أشبولا ماندجا استوفي قبلي ماندجا كان سر يصير رادان ولا كمان منه إتيان سنمو مستعطبة حركة تبكتن قبلي مستعطبة لين كنا أسمع جرا باي مرة فقومتي فسامونا الركاية تاني هي كسمة جوكي في كيسا قبا قرشي نسال له قرشي بفسدي كنا أسر جرا سنين جلا يروبي تطين كبر ريسه إتيان سني Ittiansun burcuqqoo shaayii darzana tokko qabdi kuno burcuqqoo shaayii normaala jechuudha ta namni baay'ee fayyadamu kaafteeriyaa hoteela adda addaatitti illee namni hin fayyadama hin beeytan jedhee yaada kuno akkuma sitti argitan qarshii 1,600 ittiansun meeshaan isin qabdu burcuqqoo bishaaniiti kuno asuma jirti isiillee fagoo miti viidiyoo naala dheerataa jira waan ta'eef jarjarse darzanni tokko araat maazanii yookiin ammoo maazanii afur jedhaniini kanaafi hordoftoota fi kabajamtoota tiyya kun yookiin ammoo maazanii afurii maazanii shaniin jira maazanii 8 jira isallee bitee jira moodela haaraya yoo danda'e viidiyoo isinii furaaba qarshiin isaa 1,300 achi booda xaalli biffee qabdi xaalli soofaa qabdi kunniin hin ajajamne maal jenna kalarii isaanitti hin himne itti aansuun man kashkashaa bunaati asuma rakabootii bira jira kunoo haala itti taa'e itti isinii waraabu kana beeka viidiyoo waraabuun salphaa isinitti fakkaatini birri 150 inni orjinaalle itti aansuun mankaa shukkaa akkasumas wantoota hunda isaa qabdi kunooti shukkaa darzana tokko manka sukkaara yookiin kan bunaa shaayii wannuma fedheef iyyuu haa ta'u walirra kunniin guutuun 1,300 obboleeyyan kiyya sinin jira itti aansuun albeelee sadarkaa adda addaatiin qabdi sadarkaa adda addaa sinin jira burcuqqoo tana deebisee ka'ee isin agarsiisa albeedhaan tanniini laayikii gochuun dagatina takka gurguddoo dura isinii lakkaaya 2 3 4 5 6 7 albee torban jechuudha walumaa galatti 1,600 isiniin jedha maktafaa mukaa isa guddaa kana qabdi qarshiin inni ittiin bitame qarshii 500 itti aansuun maktafaa laastikii illee qabdi maktafaa laastikii kuni walumaa galatti kunooti as jira maalifi namni biyya namaa ture kun maktafaa laastikii kana salaxaa waan adda addaatiif fedha jedhe lamaan isaa isa guddaa kana tahee fi isa jiddu galeessa ta'e walirra 700 inni 500 kun 700 kunniin lamaan jechuudha lamaan isaa walirratti itti aansuun meeshaan isiin qabdu distii abbaa torba silbariidha silbariin tun baay'ee rakasa garuu ammootuyyuu boodarra distii furdoo bitachuu isin barbaachisa kunu akkuma sitti argitan kana distiin tuni sadarkaan qabdi distii guddoo akkasumatti toldeemti jechuudha kunooti baay'ee guddoodha kunu firee torba baay'ee rakasa jechuudha argitanii xiqqishuun kunu xiqqoo lammataati isiin tunuyyuu baay'ee guddoodha hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa waa'ee distii tanaa irratti kunu ila xiqqishuun waga guddattu waa'ee distii kanarratti gatii odoo isinitti himin waan isiniin jedhutu jira maaliif yoo jettanii na gaafattan distiilee akkanaa kana baay'ee bitachuurraa distii maajistiikii distii Pakistaanii maqbashaa Pakistaanii osoo bitattanii baay'ee isinii jaaladha isinii filadha sababbiin isaa maali yoo jettanii baay'ina odoon tahin amma fakkeenya maajistiikiin isin ajaa'iba kana hin ga'u guddaan isaatu kana gahe guddaa ka jennuun irra guddaan isaa kana itti aanee kana achi booda kanaaf kana jechuudha isin agarsiisa fiikin hagana jechuudha guddaan isaa kana itti aanee kana fireeshanii mitire waan hagana kunniin firfiidha gabaabamatti jechuudha wanni isin naa hubachuu qabdan maaliif kana jette yoo jettan orjinaala baay'ee furdaadha qarshiin isaa 10,000 wayii isiniin jira 14,300 bitee jira yaadadha kanaaf qarshiin silvarii abbaa firee torba qarshii meeqa yoo jettanii qarshii 6,000 fi fireen torba 6,700 isin jedha baay'ee rakkasa isin ajaa'iba kun ammoo maajistiikiin fireen 5 akkasumas isin orjinaalli fireen 5 fireen 4 fireen 3 qarshii 10,000 qarshii 10,000 wayii orjinaal bitachuu wayya disti kurtadha orjinaala bitadha dogoggora biyyoolii kan isin jedha itti aansuuni burcuqqoo fannooti makarajii fannoo wajjin eessa jiraayyu bismillah jedhe ila tibsii kan akkatti bareedu maasha Allah kun asuma na bira dhokate isallee jalaa baruu hin barbaadu kalarii isaa qofa kaameraamaaniin akkatti gannaati jedhe agarsiisu isin agarsiisa kunoo kalariin isaa baay'ee bareedaa ka tahe kana
kuno baay'ee yoo arguu baattan kunooti mul'atu baasuun danda'u. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya gaxaa meeqa meeshaa 13 jechuudha. Kunoo gugurdaa sinii gugurdoodha. Baay'ee bareedduudha jechuudha. Akkanaa miti kana caalaa bareeda. Qarshiin inni ittiin bitame makarajii uffannoo 3,000 isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya. Achi booda masoobii buddeenaati. Kunoo akkuma achitti argitan masoobii buddeenaa baay'ee guddoo taate achumaan baniiti itti agarsiisii dadhabee jira ani. Baay'ee guddoodha. Akkasuma mootuyyuu hedduu bareedduudha. Qadaadi kurreellee itti agarsiisi. Maashaallah akkasitti. Qarshiin isin ittiin bitamte qarshii 3,000 fi qarshii 3,000 fi 100 isiniin jedha. Achi booda safeedii buddeenaati. Safeediilleen kunoo isima bareeddu isin bira jirtu tana. Qarshiin isin ittiin bitamte qarshii 800. Itti aanseen safeedii daabboo bareeddu jabaat ture jette san itti argisiisi. Safeediin daabboo hedduu miidhagdu tana. Qarshiin isin ittiin bitamte qarshii 900 isiniin jedha. Achi booda ammoo Fedii daabbootitti aansinee masoobii daabboo qabdi. Masoobii daabboo baay'ee guddoo taate sababa gannaatii fi meeshaaleen hodhaa maashaallah gatii irra kasee jira. Masoobiin hagana guddatu jechuudha. Baay'ee bareeda hodhaan isaa jajjabaa ta'e kuni gara achi deemee isin agarsiisuu dhabe. Hodhaan isaa keessaanuu akkatti bareedu argitanii. Kun keessaanuu akkatti bareedu argitanii. Jalli isaa tokkotti bareedu. Baay'ee guddoodha. Laala safeediin kunuyyuu guddoo kunoo laala hin liqimsa. Akkuma argitan kana qarshiin inni ittiin bitame isin ajaa'iba. Qarshii 2,800 isiniin jedha. Itti aansuun sallaa uffataati. Sallaa uffataa birrii 800 kan duraasuu waddadee 1,000 ho'i ta'ee jira. Inni kun baay'ee oriijinaalaa miti garuu diizaayiniin isaa hedduu namatti tola. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya meeshaan martiin qabdu akkuma sitti argitan kana tahee meeshaalee na biratti hafetu jira. Maaliif jennaaniin birrii isii akkuma sitti argitan kana firiijii giddu galeessa naa biti jettee roottoo guddaa naa biti jettee kanaa fi koonfartiillee naan jette meeshaalee kanniin booda bitee jechuudha. Isitti kan himuu hedduu ammaa fi qarshii gatii meeshaalee akkasuma immoo saaniilee zirgiitu jira. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya haala fi argitan kanaan saanii zirgitan kanatti jechuudha. Saaniin kuukisii kunoo firee jahaadha. Qarshiin isin ittiin bitamte oriijinaalli ka 300 illee ni jira. Akkasuma ka 400 illee birrii 600. Saaniin ammoo tuyyuu darzanni saanii zirgii fireen 12 inni fufurdaa kunoo laala. Fufurdaa baay'ee ta'e qarshiin inni ittiin bitame qarshii 2,100. Akkasuma immoo tuyyuu kan waxii keessa kaayatanii saanii laastikii baay'ee isin barbaachisu isin fayyadu. Qarshiin inni ittiin bitame walumaa galatti qarshii 1,300 isiniin jedha. Meeshaaleen martii kana fakkaata kan na biratti hafee koonfartii akkasuma immoo tuyyuu meeshaa adda addaati. Isin ammoo meeshaa kana bitachuu lakkoofsa bilbilaa duwwaa 978 WhatsApp Telegram an argachuu dandeettanii akkasuma immoo tuyyuu maal Telegram WhatsApp yeroo na dubbistanii akka barbaadanii deebii isinii deebisa. Meeshaa oriijinaala kana caccaalu argachuu dandeettanii. Horaa bulaa fayyaanfa viidiyoo kana subscribe like share gochuun hiriyoota keessan waliin turtii gaarii goosisa. Share godhaafi.